kabajamtoota daawwattoota sagalee taphaa akkam jirtu har'a seenaa badhoo dachaasaa wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti ufaana turan affeerraa keenya ta'a. Badhooni bara 1943 abbaasaa dachaasaa guddataa fi haadha isaa maammitee waaqanneerraa gullallee naannoo Burraayyuu gafarsa Burraayyuu dirree Sololiyaatti dhalate. Badhooni Oromiyaa jiddu galeessarraa yeroo jalqabaatiif qabsoo hidhannoo bilisummaa jaarraa abbaa gadaa Baarootumsaa fi Leencoo Lataafaan gaggeessanitti nama makame. Badhooni bara barnoota irra turetti hiriyoota isaa waliin gumii dargaggoota gullallee kan aadaa, siyaasaa fi gabbina afaanii irratti hojjetu hundeessee ture. Gumii kana keessatti gubbaa gubbaanii barnoota cimsuun yaa hojjetani malee badhoo fi hiriyoonni isaa dadammaqiinsa siyaasaa, gabbina aadaa fi afaanii, jaalala biyyaa fi Oromummaa barsiisaa turaniiru. Barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinnee Madaaniyaalamii naannoo Gullalleetti yeroo baratu barataa naamusaa fi cimina qabu ture. Fakkeenyummaan isaa hiriyyootaa fi namoota naannoo isaa jiran maraaf ture. Badhooni hubannoo siyaasaa baras qabuun waan uummata irra ga'u yoo argu hirriba dhabaa ture. Quuqqaa garaasaa kan ammoo nama beeku mara ittiin kakaasuuf fayyadamaa ture. Bara 1958 bara kana keessa barnoota kutaa kurnaffaa xumuree waggaa 2 fi leenjii barsiisummaa hordofuu fi Harargee deemu. Leenjii isaa eega xumureen booda naannoo Tigraay Shireetti mana barnootaa Salaklakaatti barsiisummaan hojjechaa tureera. Sanaan booda Finfinneetti deebi'ee barnoota sadarkaa lammaffaa isaa xumure. Carraa leenjii loltummaas argate. Ilmaan Eertiraa Nagaash Alii fi Fiqiree Re'soomin wajjin wal bare. Hiriyoonni isaa lamaan haala siyaasa biyyattiin keessa turtee fi kallattiitti deemtu yoo itti himani Oromoo yaada akka isaa qabu barbaada. Ka'uunsaa dirqiitti ta'e. Maarree Badhooni Yuunivarsiitii Finfinnee seenee digrii jalqabaa barnoota seenaa hordofeera. Duula guddina gamtaa Dargiin labseeni godina Iluu Abbaa Booraatti ergamee barsiiseeras. Badhooni dadammaqiinsa siyaasa yommuu uumutti magaalaa Finfinnee dargaggoota siyaasaan ciccimoo turanii Mallas Taklee, Dheeressaa Qixxeessaa Boojii fi Abdataa Guutamaa faadhaan wal quunnamaa ture. Badhooni ilaalchaan falaasama siyaasaa bitaa fi mirga nama hordoof hin turre. Warri mirgee Itoophiyaan biyya kiristaanotaati jedhu Aluulaa Abaataa, Asfaw Daamxee fi Asaffaa Liibaniin durfama. Gareen biraamoo walqixxummaa sabootaa yaada jedhu qaba ture. Gareen kun Baay'isaa Alamuu, Tamasgeen Goobanaa, Dhiinsaa Laxxisaa fi Kabbadaa Haxxee Sanyii faadhaan durfamaa ture. Dargaggoonni kanneen hiriyoota badhoo ta'anis inni garuu siyaasaan isaan waliin hiriiruun filannoo isaa hin turre. Badhooni ani sabboonummaa Oromoo malee ilaalcha biraa hordofuun fedhu. Dheeressaa Qixxee fi Abdataa Guutamaa fa'aa waliin garee qabsoo sosochii hundeeffatan. Barruu sochii kana beektaa? Kabbadaa Firrisaa mucaa Iluu Abbaa Booraan durfamu irratti hirmaachuun badhoo fi hiriyyaan isaa Arsii Tasfaayee Badhaaniin rogeeyyii ciccimoo turan. Badhooni barreeffamaan hubannaa siyaasaa cimsuu qofaan osoo hin taane manneen barnootaa gandii fi naannoon qabsoo gurmaa'aatti akka mataa walitti qabatu tattaafataa ture. Maarree Badhooni
ilaalcha garee siyaasaa sooshaalistii bitaa jibbuun ija hubannaa bal'inaanii saaqachuu gaafa eegalu Baarootumsaa waajjira mirkana qulqullinaa fi sadarkeessaa keessa hojjechaa ture. Tsaggaayee Maraaraa, Fiqaaduu Eebbaa, Addisuu Bayyanaa fi Baqqalaa Galataadhaan wal argatan. Sochiin gaaffii siyaasa Oromoo alaabaa dargiin mirmirsu sooshaalizimiidhaan deebi'uu malu hin jiraatuun abdii kutachuu eegala. Sana booda garee sabboontota Oromoo Iluu Abbaa Booraatti Olaanaa Alamuu kan Bobbaasaa Gadaate Kabbadaa Booranaa naannoo Wingeet jiraachaa kan turee fi dargiidhaan kan ajjeefamedha. Tasfaayee Taaddasaa ministeera dhimma alaa keessa hojjechaa kan ture. Dr. Khalil Muhammad shororkaa diimaadhaan kan ajjeefame wajjin makame. Bara badhoofaa qabsoon Oromoo Caayee Waldaa Maccaa fi Tuulamaa sosochiiwwan bakka bakkaa fi baaleetiin mataa walitti deddeeffatee hidhata qabsoo qawwee uummachaa tureera. Haile Sillaaseen kufee dargiin taayitaa qabatus Oromoodhaa fi waan haaraa fidee hin dhufne ture. Kanaaf paartii addaa uumuun barbaachisaadha jedheeti amana ture. Badhoon halkanii guyyaa kan mul'atu Finfinnee keessa deemaa ooluu osoo hin taane hidhatanii loluun biyya hundeeffachuudha. Gareewwan warraaqsa Oromoo baras turan dargiidhaan guyyaa guyyaadhaan nyaatamaa oolu ture. Warraaqaan hayyuu Jarmanitti baratee biyyatti deebi'ee Mitikkuu Tarfaasaan hundaa'e. Inni booddee mi'eessoon itti makamee dargiidhaan ajjeefameera. Oromiyaan Baqqalaa Galataa, Fiqaaduu Eebbaa fi Tsaggaayee Namarraadhaan hundaa'e. Bakkalchii ogeessa faarmaasii fi seeraa Baarootumsaadhaan hoogganamaa ture. Kan biroon Qaanqee fi Mukulkula turani. Gareewwan sosochii kanneen hundi hubannaa siyaasa Oromoo cimsuu keessatti bakka olaanaa qabu ture. Hayyoonni Oromoo bara sana garaagarummaa ilaalcha jiru keessummeessuun faffaca'anii deemurra tokkummaadhaan socho'uu fi yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee waldaa Makaana Yesuusitti walitti qabamu. Waltajjiin sosochii tokkummaa kunis luuba Guddinaa Tumsaa, Tarrafaa Dibaabaa fi luuba Tsaggaa Hirphoodhaan hoogganame. Yeroo kana gareen raayyaa ittisa Baarootumsaatiin durfamu alaanii haala naannoo to'achaa ture. Miseensonni raayyaa kanneen Alamuu Nagaraa, Tashoomaa Tolaa fi Geetaachoo Daggafaadha. Waltajjii sochii tokkummaa kana keessa badhoonis tureera. Dubbiin gaafasiis badhoo baay'ee aarseera. Waltajjicha irratti kan hirmaatan gara namoota 80 oliiti. Ilaalcha sooshaalizimii kan qaban Leencoo Lataa, Dheeressaa Qixxee, Tsaggaayee Namarraa, Ihaappaa irraa Dajanee Bushuu, Abdataa Guutamaa, Abubakar Harargee irraa Daani'eel Dafaa, Mararaa Guddinaa fa'aa turan. Waltajjichaan haasa'amaa oolus walii galtee irraa osoo hin gahiin addaan galani. Akka yaada badhoo Dachaasaatti waltajjichaan walii galamee qabsoo tokkummaa finiinsu ture. Garuu hin milkoofne. Baay'ee aarees miiraan dubbachaa ture. Badhooni waltajjicharraa waan abdii namatti horuu fi qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisu eegaa turus dubbiin akka yaade ta'uu fi gaafa didu abdii kutatee aaree qabsoo hidhannoo fi yaanni dur qabu gargaarsa guutuu eegale. Yeroo sanatti qabsoon hidhannoo akka finiin mul'isu Abbaa Gadaa Tumsa Baarootumsaa gaafachaa ture. Badhoonis walitti dhufeenya Baaroo waliin qabuun dubbii kana waan dhageef Harargee deemee mul'isfaatti makame. Kana keessaa jaarraa Abbaa Gadaatiinis wal argata. Jaarraanis akkuma mul'isu qaamoleen hidhannoo qaban akka gamtooman gaafachaa tureera. Badhooni
jalqaba haala mijannaa qabsoo qorachuu fi gara Harar kan imale bara 1967 ture. Haalli yeroo sanaas jajjabeessaa waan tureef jireenya Finfinneetiin nagaatti jedhee qabsootti makame. Dirree Dhawaattis Toonii Miisheeliin wal arguu eegalu. Tooniin ilma Miisheel Dirreeti. Jireenyi isaa Harargee yoo ta'u deeggarsa cimaa qabsoo Oromoo yeroo sanaati. Badhoo fi Tooniin magaalaa Dirree Dhawaa hoteela Apollo 11 kutaa ciisichaa lakkoofsa 3 keessatti wal arganii haala jiruu haasa'u. Sana booda bara 1968 badhoon garee hidhataa Jaarraa Abbaa Gadaatiin wal argee qabsootti dabalame. Badhooni Oromoo koo yoo jedhu malee mana koo yoo jedhu dhagahameen beeku. Fuudhee ilmaan horachuun isaas dhagahameen beeku. Isaa fi jireenyi qabsoo bilisummaa Oromoo ture. Badhooni jiddugala Oromiyaatti qabsoo bilisummaa Oromootti nama makame kan jalqabaa yommuu ta'u dandeettii barreeffamaa qabuun bosona wayita turetti barruu sagalee bosonaa qopheessaa ture. Barruun tuni loltoota qabsoo bilisummaa keessatti dadammaqiinsaa fi humna siyaasaa cimsuudha. Barruun kuni barruun qabsaa'otaa, barruun qabsaa'ota jiddugaleessaa bakkalchi Oromiyaa osoo hin dhufiin qophaa kan turedha. Dirree waraanaa irratti loltootaaf walloowwan kakaasii si'eessituu qopheessaa tureera. Barreeffamoota dadammaqiinsa uuman qopheessuudhaanis cimaa ture. Ilaalcha siyaasaa dhaabni isaa hordofu hubachiisuu injifannoowwan dirree waraanaarraa gabaasuu irratti cimaa akka ture ni himamaa fi kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa Badhoo Dachaasaa asumarratti xumurra. Seenaa Badhoo Dachaasaarraa wanta gaarii barattu jennee abdanna. Wantoota seenaa Badhoo Dachaasaarraa barattan komentii jalatti nuuf barreessaa. Seenaa gootota Oromoo warra kan guyyaa itti aanutti nu eeggadhaa. Isin jaalanna. Horaa bulaa.